السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تهردفتو تدابتو تكينيا الشما هركفوني هندكي سنيو أني قرمي سادا سجنتا أونلايني قبتي وانبرتو تاكوتا لما فاتين ufneerra barattoonni akkuma beekamu qabxiin keessan dhufee jira garuu qabxiin baranaa akkuma itti qoramtan ni beektu sanuma wajjin wal qabatee immoo barattoonni qabxiin keessan komii guddaa qabu haala ittiin komii keessan yookiin immoo iyyannoo keessan dhiyeeffachuu dandeessan tartiibaan isinitti agarsiifna haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Agasitti website yookiin immoo YouTube channelii keenya Gurmee ICT Tube jedhu like subscribe share gochuun nu waliin turaa isiniin jenna. Barnoota channela keenya irratti darba barnoota teekinooloojii akkasumas waa'ee kompiitaraa fi appilikeeshiniiwwan garaagaraa fi barnoota onlaayinii wal qabatan baay'ee isin barsiifna waan ta'eef subscribe like share gochuun nu waliin turaa isiniin jenna. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Gara sagantaa guyyaa har'aatti yeroo isin deebisu akkuma kaleessa dubbanne sanatti kiroomii irratti hojjetaa turre ammas kiroomiidhumaan hojjannaa isa kana komii keenya kan dhiyeeffachuu dandeenyu. Kanaaf komii keenya yeroo dhiyeeffannu haala salphaa ta'een asuma irratti kiroomii irratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Erga tuqannee booddee riizaaltii keessan ilaallee dabarsinee jirra. Isa kana haala kanaan erga qabxii galchinee qabxiin dhufee booddee jala irratti qabxii keessan jalatti yookiin immoo bakka registration numberii fi maqaa galchitan jalatti qirreetaa yookiin immoo complaint komii qabdan jedha. ቅሬታ ለማቅረብም ሆነ ምላሽ ለማግኘት በአካል ወደ መስሪያ ቤታችን መምጣት ሳያስፈልጎ ካሉበት ሆኖ ቅሬታ ያቀርቡ የሚለውን ይህን ማስፈንጠሪያ በመጫን ማቅረብ ይችላሉ ጀላ ቅሬታው ቀበተን ወኪንሞ ኮሚኬሰን ይወቀባተን ገራ ዋጅራ ወኪንሞ ቢሮ ኬኛ ዱፉ ኦሶ ኢሲን በርባችስን አገርሲስቶ ወኪንሞ ሊንኪ ከነ ቱቁን ጉቱ ደንዴሱ ጀዳጅራ bakka submit jedhu kana argaa jirtu bakka submit jedhu kana irratti yeroo tokko tuqattu jechuudha. Salphaatti bakka submit jedhu kana yeroo tuqattan akkaataa kanaan isin filachiisa kiroomii tuqanna jechuudha. Kiroomii tuqanni just one kan jedhu jala jira. Just one irratti yeroo tokko kilik goona. Akkaataa kanaan amma karaan komii ittiin dhiyeeffannoo yookiin immoo ቅሬታ keenya galmeessisnu ni dhufa jechuudha. የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ማጠናቀቂያ የፈተና ቅሬታ ማቅረቢያ ቅጽ ጀዳ መነምበር ነው ተሰረርካ ለመፋ ኢትዮጵያ ቆርማታ ጡሙራ ቅሬታ yookiin immoo komii itti foormii komii itti dhiyeeffannu jedha. Asirratti hubachiisa jedha akkuma argaa jirtan. Hubachiisa kana jalatti isee kana baay'ee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoon baay'ee godhamuu qaba. Bakka kana gidduu kana ilaalamuu qaba. Kanaaf as keessatti maal jedha ማሳሰቢያ jedha hubachiisa ቅሬታውን ከመምላቱ በፊት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማሳሰቢያዎች በአግባቡ ይመልከቱ ጀላ ኦቶድራ ፎርሚ ከነ ሂንጉትን ጀልቀበ ወንቶታ አርማን ገዲ ጅረን tokkoon ilaalaa jedha jira. Kanaaf inni jalqabaadha afaan Amaarifaatiin jira waan ta'eef barattoonni afaan Amaaraa dubbisuu hin dandeenye illee asirraa laaltanii duukaa bu'uu dandeessu jechuudha. jalatti kan jiru kan tokkoffaadha ከአንድ ጊዜ በላይ ለሚያመለክቱ አመልካቾች ቅሬታው ተቀባይነት አይኖርም ያሊ ወኪንሞ yeroo tokkoon ala yaalii kan yaaltan yoo jiraattan yaaliin keessan yeroo tokko yoo yaaltan fudhatama hin qabu jedha jira. Kanaafuu dura sirriitti dubbisnee kaaneetu yeroo tokkitti bichaa goonee galchuudha qabna jechuudha. Itti aansuudhaan lee jalatti በዌብሳይት ያመለከቱ ምላሹ በዌብሳይታችን አድራሻ ይሰጣል ከራማር ሰሪቲቲን ወሪ iyyannoo keessan dhiyeeffatan deebiinis karaadhuma weebsaayitii yookiin maarsariitiin isiniif deebi'aa jiraara. Hamaroha jalatti immoo በጽሁፍ ላመለከቱ አመልካቾች ውጤት በስልክ ይነገራል ጀዳ barreeffamaan kan iyyannoo dhiyeeffatan immoo deebiin keessan bilbilaan isiniif dhiyaataa jiraara. Itti aansuudhaan meerratti ቅሬታ ለማቅረብም ሆነ ምላሽ ለማግኘት በአካል ወደ መስሪያ ቤታችን መምጣት አያስፈልግም. komii keessan dhiyeeffachuudhaaf yookiin immoo
qaamaan gara waajjira keenyaa dhufuu hin barbaachisu jedhaa jira. Eessayyuu yoo ta'an dhiyeeffachuun hin danda'amu jedhaa jira. itti aansuudhaan immoo የስም ማስተካከያ የምትፈልጉ በትምህርት ቤታችሁ በኩል በተጠቀሰው ቀን ገደብ መሰረት በትምህርት ቤታችን በመገኘት እንድታመለክቱ እናሳስባለን ጀራ inni kun maqaa keessan dogongora yoo qabaate karaa mana barumsa keessaniitiin guyyaa yeroo isinii kenname keessatti karaa mana barumsa keessaniitiin iyyannoo dhiyeeffachuu ni dandeessu jedhaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan wantoota kana sirriitti caqasnee dhiyeeffachuudha qabna, kana hubachuudha qabna jechuudha. Kun hubachiisa waan ta'eef yeroo tokkoolis yaaluu hin qabnu jechuudha. Itti aansuudhaan amma gara foormii guutuutti deemaa jirra. ፎርሚን ጀልቀባዳ የተማሪው የአመልካቹ ሙሉ ስም ጀለ አስኬሰቲ መቃ ናሚቻ እየኖ ዲየፈቶ ኪንሞ በረታ እየኖ ዲየፈቶ አስኬሰቲ በከ ከነረቲ አርጋ ጅርቶተ ዩር አንሰር ከንጅ ንጅራ ዩር አንሰር በከ ከነ ኬሰቲ የሮ ተኩ ተቀተኒቲዩ አችረቲ ጎቱ ዳቀብዱ አሰረቲ የሮ ተኩ የሮ ተቁተን haala kanaan asirratti fakkeenyaaf guuteensi agarsiisa. Akkasitti maqaa keessan guutanii sirriitti guutuudha qabdu. An fakkeenyaafan isiniif barreessaa jira. Haala kanaan barreessitu. Inni lakkoofsa lama jalatti immoo የተማሪው የአመልካቹ ሙሉ አድራሻ achi jalatti wantoota baay'eetu jira. lama lakkoofsa lama jalatti lama tokko jedheetu የትምህርት ቤቱ ስም jedha asirratti bakka ዩር አንሰር jedhu sanirratti yeroo tokko tuqattanii dambii secondary school akkasitti gootatu lama tuqaa lama jalatti ፈተና የወሰዱበት ዩኒቨርሲቲ ስም askeessatti ዩር አንሰር bakka jedhu san keessatti tuqxanii achirratti ዩኒቨርሲቲ itti qormaata fudhattan san guuttachuu qabdu jechuudha. lama tuqaa sadii jalatti immoo የመፈተኛ ቁጥር registration numberidha. registration numberii keessanidha. sirriitti guuttachuu qabdu. dijiitii 7 kan ta'e jechuudha. dijiitii 7 ta'uudha qaba. haala kanaan barreessitu. lama tuqaa 4 jalatti immoo ፈተናው የተወሰደበት ጊዜ ፈተና የሮ ኢትፍደት ለመጥቋ ፍርጀት ተከስቹን መርሳ ለምትከነመ መርሳ ተኮፋፊ መርሳ ለመፋዳ መርሳ ጀልቀባ ዮተ እሴ ከነ በከ ቦክስ ይኪንሞ በከ ዜሮ ቀቡ ከነቲ አችኬሰት የሮ ተቆጣን ዮ መርሳ ጀልቀባቴ መርሳ አንደኛ ዙር ከመስከረም 29 ጥቅምት 2 ይረት ዮ መርሳ ለመፋቴ መሰጀላቴ ይችላል ለመጥቋሽን ጀለትሞ የስልክ ቁጥር ጀላ ቢልቢላ እስኪሰቲ akkasitti bilbila keessan barreessitu. lama tuqaa 6 jalatti maamalkachaው የቀረበበት ቀን guyyaa iyyannoo itti dhiyeeffattanidha. guyyaa sana kaalandarii keessanirra ጊዜ bakka sana tuqtan kaalandarii isinii baasa achirratti tuqattu jechuudha. 3 የቅሬታው አይነት gosa iyyannoodha. gosa iyyannoodha as keessatti 3 tuqaa 1 jalatti ቅሬታው ውጤት አልገባልኝም ከሆነ አልገባሉት ያልገባሉትን የትምህርት አይነት ከታች ባለው ባዶ ቦታ ላይ ይግለጹ። ቅሬታን ከሰን ቀብጢን ከሰን ከንሂሲኒፍ ይንዱፍኔ ዮካን ዱዋዮ ተይ በከ ከነ ከሰቲ ጎሰ በርኖተ ኢሲኒፍ ይንዱፍኔ አስከሰቲ ገልሜሲቱ ወጁ አስከሰቲ ገልሜሲቱ በርኖተ ኢሲኒፍ ይንዱፍኔ ሰዲት ቃል መጀለቲ ቅሬታው ውጤቱ ድጋሚ ይታይልኝ ከሆነ እንዲታይሉት የሚፈልጉትን የትምህርት አይነት ከታች ባለው ቦታ ላይ ይግለጹ። ቀብጢን ኪያ ወሊገሊ ኢሳዳ እረዴቢና ፈኢላለም ከንጀል ጎሰ በርኖተ ከሰኒ ኢላልቺፈቹ በርባደን ዩር አንሰር በከጀዱ ከሰቲ አስረቲ እረዴቢተኒ በሬሲቱ አመስ ሳብጀክቲቭ እንደዩ በሬሱ ደንዴሱ akkasitti aga barbaadan akkasitti hundas galmeessuu dandeessu. 3 tuqaa 3 jalatti immoo ቅሬታው የጾታ ስህተት ከሆነ ትክክለኛ ጾታን ከታች ይምረጡ ይላል። ሳላ ወኪንም ዲራ አላሰጀር
dogongora yoo qabaate immoo asuma irratti kan amma saalli keessan dhiira ta'e yookaan immoo dubartii jedhee kan dhufu yoo ta'e asirratti wanti isa jedhu ta'uu qaba kan sirriidha jechuudha. Yoommoo shamarran taate saalli ishee immoo dhiiraan dhufe isheen immoo seetisa jedhu kanarratti tuqachuu qabdi jechuudha. asirratti ማሳሰቢያ jira ይህ ጥያቄ የሚሞላው የጾታ ስህተት ላጋጠማችሁ ቅሬታ አቅራቢው ብቻ ነው ጀራ as keessatti wanti isin dagachuun qabne sadii tuqaa sadii jalatti wanti guutamu namoota saalli isaaniidha dhiirri shamara jedhe yookaan shamaran dhiiraan dhufe bichaadha kan foormii kana guutu kan qirreetaa biraa ta'e immoo kana guutuu hin qabdanu kallattiidhumaan irra dabarfattu jechuudha. Kanaafuu bakka kana irra dabarfachuutu barbaachisaadha jechuudha. Anamma bakka saalaa kana dhiiseen irra darba baay'een isaa iddoo kanatti hin dogongoro waan ta'eef dhiistanii yoo irra dabartan garuu bakka saalaa garaagarummaa qaba yoo ta'e as keessatti filattu jechuudha. sadii tuqaa afur jalatti ቅሬታው የትምህርት ዘርፍ ስህተት ስትሪም ከሆነ ትክክለኛውን የትምህርት ዘርፍ ከታች ምረጡ ጀላ ጎሰ ዲፓርትመንት keessan rakkoo qaba yookaan dogongora qaba yoo ta'e barataan naachuraalii sooshalii jira yoo ta'e kun immoo barataan sooshalii baratu naachuraaliitti jalaa jijjiirame yoo ta'e kana guutuudha qabaachuun as keessaa fakkeenyaaf የተፈጥሮ saayinsiidha naachuraaliidha ማህበራዊ saayinsiin immoo sooshaal saayinsiidha fakkeenyaaf barataan sooshalii barataa jiru achirratti immoo naachuraal jedhee dhufe yoo ta'e asirratti mahabaraawii kan saayinsii kan irratti tuqachuu qabaachuudha. Amma foormii kan sirriitti guutee xumureetiin jiraachuudha. Isinis haala kanaan akkaataa kanaan foormii kan guutuudha qabdu jechuudha. Erga guuttanii xumurtanii booddee as bakka kana argaa jirtu sabmiit bakka jedhu kan yeroo tokko qofaa tuqattu jechuudha. Yeroo tokko qofaa yeroo tuqattan kallattiidhaan galmeen kun karaa maarsariitii ministeera barnoota federaalaatiin dhaqee isiniif seenaa deebiinis karaa weebsaayitiidhuma akka iimeelii keessan irraan isiniif deebi'aa jechuudha. Warri muyyannoo barreeffamaa galchamoo bilbilaan deebi'aa jedhaa jira bakka hubachiisa jedhu jalqabaa irratti haala kanaan agarsiisaa ture. Hordoftoota keenya akkasuma wantoota onlaayiniidhaan wal qabatan teekinooloojii garaagaraatiin akkasumas ammaas wantoota barnoota garaagaraa ajaa'ibsiisoo dinqisiisoo ta'an isiniif dhiyeessina waan ta'eef sabiskiraayib laayik sheer gochuun nu hordofaa isiniin jenna haga xumura qophii itti aanutti nagaan turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.